Yeah, enough that you're talking on. Wajib natti baay'ee tanin ture kanaafi dhiifama inaasofna amma. Thank you amma. Hey, maal inni arrammoo turte? Akkam maal si qunname? Maaltu na qunnamteeti? Wajib natti baay'ate. Har'a bagan dhufiin siin jedhe hanarraa waan tokko waan sitti mul'een hin jiru bakka. Akka amantuuf kottu mee ilaali amma kottu. Kanan siin jedhe kana dhala. Kanaafuu amma sirreessiteere akkami? Sirreesseera bishaantu hin jiru malee. Wow, ani kana namanu. Dhufe jechuudha laala amma sirraa'e ofiisa. Argitee mi? Ani garuu akkanan seene. Bareedaa koo akkanatti cinqamuu hin qabdu mati. Maaltu si cinqe yoo badee isaa badu aran biraatti jijjiirraa kan. Sirriidha jijjiiramuu ni danda'a garuu bishaan manatti nammee mana balleessee siin jechaa jira. Atumti bicha fayyaa naa ta'e. Kanaaf yaan akkanatti dafkite qaamni kee hundi koo sirrii miti gizeen dhufu silaaleera. Baay'isoo yaan cinqe akkanaan jaalluun beektami. Himmaa oo maal hojjechaa jirta? Kutaa bakka ciisichaa qulleessuu fi nyaata ganama naan jette sana hojjechaan jira. Baay'ee bareeda nyaaticha jechuu keeti miti. Hojjattee seeraan. Akka gaariitti malee ilaala. Anchi ansi ajaa'ibu ati dhufnaan amman tasgabbaa'e. Osoo tasgabbaa'u baattiin ajaa'iba ture. Dhugaadha dhaqii jijjiirradhu si dhaabe. Qoynan jijjiirradha wayyaa. Yaa Rabbii. Kanarraa moo maal dubbatama? Kennee na baase malee. Gaashee homaa sitti hin fakkaanne miti siin. Ani keessuma koo bareeddanumatti siin jedhe. Akkasi miti. Kanarraa moo isin dubbatamuun. Yeroo mara of eeggannoo godhiin siin jedha. Of eeggannoo hin dhageessu ati. Ayi kana qixxeessi waan nama yaaddeessu miti yaadda'ini homaa miti. Jechi kee sirriidha. Naa galaashi. Aboo maaliiti? Namni sodaanne kun deemini narra. Laali mee maal gocha dhufte amma kun? Argaan jira manis akkuma kee laalaa jira. Qoomee walumaan laalla. Yaa Rabbii maal gochuuf himee? Callisiituma laali maal taateet immoo? Waaw dhiifama. Eenyu lafatti na jalaa bu'e mee naa kennime dhiifama waliin. Hayyee homaa rakkina hin qabu siifin kenna. Oodhu. Hayyee fayyaa ta'e dhiifama waliin yoo si rakkisuu baadhe nan baafadha huccuu koo naa dibda bishaan keessatti na jalaa bu'a jedheeni. Homaa rakkina hin qabu baafadhu siifin Rakkina hin diba. qabu hin jedhiin maal taate? Thank you. Namoonni baay'ee garuu toleen jedhanii baay'een si ajaa'ibsiifadha si'iin nama akkamiirra na buuse har'a. Homaa miti isa gadiirra suutariitii dhaabbadhu achi keessa. Tole homaa rakkina hin qabu akka itti siifin dhaabbadha. Nama beeknee tuttuqxaate akkanumatti. Qaama kee hunduma isaa sii dibu. Eeyyanii hunduma sanaa dibi. Garuu anan isiin jedhu eessarraa dhufte garuu ati? Asuma magaalaa kanan jiraadhaan. Si argeen hin beekufanii si gaafadhe kanaafi. Akkasi miti. Ati hoo eessarraa dhufte? Anis asuma magaaluma kana keessan jiraadha. Hayyee haa ta'u garuu nama faana jirta miti biraa si kaase akka waan biraa siin hin jenne baay'ee natti ulfaachaa jira. Homaa rakkina hin qabu ani nama gargaaruun natti tola baay'ee. Akkamitti akka natti lallaafee qaama kiyya gizee tuttuqtu baay'ee natti tolaa jira. Akkasi miti anis baay'ee namatti hin tola. Si waamaa jirti fakkaata akka walitti hin buune dhiifama sababa kiyyaan. Maal walitti buuna waan biraa waan hin godhe jira moo na gargaarinnaan si gargaaraa hin jira laalaa jirti miti. Har'a akkamii carraa akkanaan yeroo jalqabaaf nama akkanarra na
buusen beeku rabbi. Baay'ee natti tolte dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan. Yeroo jalqabaaf nama akkanaan argachuu kooti. Ati si dhukkubaayii moo dura wal beektu akkanatti nama hin beekne akkamitti qaama ishii kana hunda sa'a mana irra turtee tuttuqxa. Wal agarra. Eessaan dhuftuu biraati? Maa jechuudha waan akkanaa kun? Akka siin hin jedhamu. Si dubbisaan jira nan dhageessoti. Waan addaa waan hin godhe jira argaa jirta miti maali on gargaareen. Maraataa wayiidhaan maraadhu gaafaana. Nama hin beekne wanneetta. Dhiifama obboleetti sababa kiyyaatti akka walitti hin buune anatu isa waame. Ichi kyaa badu maraaticha.